Ashama akkam jirtu maatiiwwan miidiyaa Kiilolee. Miidiyaan Kiilolee guyyaa har'aa oduu ho'aa dhimma wayyaanee wal qabattee tokko isiniin biraan geessi na waliin ta'a. Wayyaanee irratti waraanni haaraan banamuuf qophiin eegalame. Dargaggoonni Tigraay sosochii dimokiraasummaa uummata Tigraay waliin hiriiruun adda bilisa baasaa uummata Tigraay akka barbadeessan waamichi dhiyaate. Dargaggoonnii fi uummatni Tigraay waraana hiika hin qabnetti gale keessaa akka bahuuf dargaggoonni Tigraay sosochii dimokiraasummaa uummata Tigraay waliin hiriiruun adda bilisummaa uummata Tigraay barbadeessuu akka qabu waamichi dhiyaate. Qabsaa'aan paartii sosochii dimokiraasummaa uummata Tigraay obbo Abdaay Said gaazexaa Waagaa Hitaa waliin turtii taasisaniin akka jedhanitti uummanni fi dargaggoonni Tigraay keessa ta'anii adda bilisummaa uummata Tigraay irratti qabsaa'uun ulfaataa waan ta'eef qabsaa'ota sosochii dimokiraasummaa uummata Tigraay akka jiran irraa walitti makamuun qabsaa'uu akka qaban waamicha waliif dabarsaa jiru. Waamichi kunis badii juntaa ta'uusaa dhaga'amaa jira. Sosochii dimokiraasummaa uummata Tigraay akka amma kutatee ka'etti dhugaa jiru hubachuun miidhama uummata sana irra ga'e dargaggootaa fi daa'imman dirqisiifamanii fudhatamaniif illee garaan isaanii hedduu gadduurraan kan ka'e tarkaanfii keessa deebii hin qabne gochuufis jedhamee jira. Kun egaa maal ilaallata kan jedhu isiniif dhiisna. Sun dhimma olaantummaa seeraa isiniif kaasa. Mootummaan jijjiirama sirna dimokiraasii dhugaa lafa qabsiisuun lammiileen mirga namummaa fi dimokiraasii isaaniitti fayyadamanii bilisummaan akka jiraataniif paartiilee siyaasaa dabalatee miidiyaaleen seeraa fi heera kabajuun sochii isaanii akka hojjetaniif dirree dimokiraasii bal'isuun sabaaf sablammoota Itoophiyaa fi jaallattoota ishee biratti dinqisiifannaa guddaa argachuun seenaa biyya kanaa keessatti isa jalqabaati. Haa ta'u malee qaamoleen nageenya biyyattii hin jaallanne warri walqixxummaa sabaa fi sablammootaatti hin amanne misooma biyyattiitti gufuu ta'uun Itoophiyaa diiguuf diinota guddina biyya keenyaa waliin hiriiruun daandii hiyyummaatti biyya deebisuuf yaalan illee hin milkoofne hin milkaa'anis. Biyya diiguun gara hiyyummaatti deebisuuf kaayyoo kan godhatanii fi hiitamtoota biroo irratti olaantummaa seeraa kabachiisuuf tarkaanfii fudhatameen nageenyi hawaasaa bakkatti deebi'aa jiraachuu manni marii nageenya biyyaalessaa ibsa baaseera. Kana booda Itoophiyaa keessatti bullukkoo gaazexummaa fi aktiivistummaa uffatanis ta'ee hidhatanii uummata nagaa ajjeesuun saamuunii fi daraaruun aangoo argachuun akka hin danda'amne uummanni qaamolee nageenyaa nageenya kabachiisan cina hiriiruun mirkaneesseera. Kabajamuun olaantummaa seeraa diinaaf bo'ichaa uummataaf ammoo mo'icha. Itoophiyaan itti fufti. Nageenyi fi Itoophiyaan waliin bareedu. Olaantummaan seeraa kabajuunis dirqamadha jecha guyyaa har'aaf kanan qabadhee dhiyaadhe kana fakkaatti turtii gaarii qabaadhaa galatooma.